Oduu dursuun hangafoota isaanii isinitti hima. Naannoo Amaaraatti lolli garee hidhattootaa fi qaamolee nageenya mootummaa jidduutti gaggeeffamu jabaatee itti fufee jira jedhame. Gondar, Qophoo, Waldiyaa, Shawaa Roobitii fi iddoolee birootti haleellaa godhameen uummata nagaa dabalatee lubbuun namootaa darbuu isaatu dubbatama. Dhimma kana ilaalchisuun miidiyaaleef ibsaa kan kenne raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota maqaa faannootiin socho'an irratti tarkaanfiin fudhadha jechuun dhaadatee jira. Guyyoo Waariyoo dabalata isaa akka isaanutti qopheessee jira. Siraatu qonquma. ለእርዳታ የመጣን ስንዴ lolli naannoo Amaara keessa mootummaa federaal Itoophiyaatiif garee hidhattoota faannoo Amaara jidduu godhamuun fufeera. Magaalota daratee bakka akka to'achuu dubbatti gareen toone amma miseensota paartii bilisiginnaa kanaan nikee jiraniif akeekachiis dhuma yookiin ittifaa mul'ata. Akeekachiis qofa don taane qondaaltotaaf qaamolee nageen mootummaa duraachiisuu irratti argamte. Torbaanum dabran keessa haleella bombii taman bulchiis godin Shawaa Kaabarra godhamte jedhanii manni hoggana kana guutuu barbadaa Usagabaasne tur yeroo dhiyootas immoo Gondar, Goojjamiif Walloo dabalatee bakka gargaraa lolli guddaan deema jiraachuu odeeffan. Armaan dur faannoo jechuun eegdota Itoophiyaa jechuun faarsa qabu mootummaan Itoophiyaa ammaan tan gareen tun diina sarkaafirra fudhate jechuun akeekachiis. Dhimma kan ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennu hoogganaan koominikeeshinii ministeera raayyaattis biyya Itoophiyaa Koloneel Geetnet Adaanee garee hidhattoota faannootiif waraan bilisummaa Oromoo WBO irratti tarkaanfii fudhate jechuun dhaada. ቀረጥ ቀራጭ የሰፈር አቦራና የፌስቡክ ጀግና ነኝ ባዮች ወንጀለኛ ጋር መሳሪያ እየወዘወዙ አይደለም ወደ ሰራዊታችን መተኮስ የአንድ ቀበሌ ልማትና ሰላም ማደናቀፍ ስለሌለበት እርምጃ እንወስዳለን። እየሆነ ያለውም ይሄው ነው። Khataatuuti immoo mootummaan garee tan guyya tokkdiina guyya birammoo firfakkeesse faarsoo waljajji dhalunoollee jee Gondariif Qobboo Waldiyaaf Shawaa Roobiiti iddoowwan naannoo Amaara baay'ee walitti bu'iinsaaf aleellawaan torbaanuu sochitaan kan kee godhamanii hojjettoota dhaabbilee qarqaarsa namooma darate namoota nagaa hedduutti jeeba. Naannoo Amaara kutaa bulchiis Gondar bakka Cuwaayitiif qolla diba jedhamtutti aleella taasisa miseensota raayyaattis biyya Itoophiyaa irra banamtee waraanni isaanii miidhamu bat qondaalli hariiroo hawaasa qoon daabii ta'iquun marii uummataatiin goolama dhiifami godham jedhulle kisaara waraan isaan ergeetti ilaalchisuu waman dubban kan malee duulli maqballeessii waraan isaan irra bal'inaan gaggeeffama jiraachuu dubbat Koloneel Geetnet naannoo Oromiyaa keessallee haleellaa waraan bilisummaa Oromootiin mootummaa isaan irra gaggeeffama jirti jabaachaa dhufuun dhosseen warra qawween naloleef maqa waraan kiyya balleessirra tarkaanfii fudhadhaa waada raayyaattis biyya Itoophiyaa taate Armaamboot shororkeessa jedhamne yaamamu qofa don taane shororkeessitoota taane argamnaan immoo akeekachiis cima miseensa faannoo Amaaraati. በቃ የመጨረሻ ትግላችንን አድርገን ያለቅነው አልቀነው ቀሪው የአማራ ህዝብ ማንነቱን ይዞ መቆየት አለበት። Uummata Oromoon taranyaa jechuun kan waaman gartuuleen finxaaleeyyii namoonni siyaasaa fi miidiyaaleen Amaaraa olaantummaa dhaabbilee mootummaa fi waajjiraalee mootummaa keessatti qaban akka ittiin baramneef waca kana uumuun olaantummaa qaban itti fufsiisuuf duulaa akka jiran qaamoleen hawaasaa ibsan. Adeemsi kun immoo olaantummaa guutuu biyyattii keessatti qaban itti fufsiisuu fi waca abbaa dabaree yookaan taranyaa jedhu uumuun qabeenya biyyattii saamuuf kan jedhan xiinxaltoonni siyaasaa wal waraansi ammaa naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru galmi isaa olaantummaa qaban itti fufsiisuudha jedhan. Siraaj sabaaf dhimma kana ilaalchisuun xiinxala bal'aa qopheessee jira. Bara 2018 erga jijjiiramni siyaasa dinagdee Itoophiyaa keessatti dhufeas siyaasni abbaa dabaree jedhuun bal'inaan dhagahamaam. Waggoota 5 darban keessa uummanni Oromoo mootummaa bilisiginnaa jalatti ta'e jedhamee itti yaadamuun uummata Oromoo mataa gadi qabachiisuuf maqaa abbaa dabrummaa yookaan baala taranyaa jedhuun kennamaafii ture. Gareewwan siyaasaa Itoophiyaa keessatti wal ijaaruun maqaa abbaa dabrummaa yookaan taranyummaa jedhuun rakkoowwan siyaasaa Itoophiyaa mudataniif Oromoo komachuu irratti argamu. Siyaasni abbaa dabrummaa yookaan taranyummaa bara 2018 as Itoophiyaa keessatti dubbatamaa jiru. Uummata Oromoo kan fayyade osoo hin taane namoota dhuunfaa kan aangesseedha jedhamuun himama. Mootummaa maqaa Oromootiin masaraa mootummaa Itoophiyaa dhuunfatee mootummaa Oromooti jedhamuun himamus uummanni Oromoo faayidaan addaa mootummaa kanarraa argate hin jiru. Oromoon gartuuwwan siyaasaa Itoophiyaa keessatti wal ijaaraniin taranyummaa jedhamee waamamus gareen maqaa Oromootiin masaraa mootummaa seenee fakkoomiin Oromoo fi Oromummaa calanqisiisan dhaabbilee Oromoo irraa haquu fi Oromummaa barbadeessan Oromiyaa saamsisaa jiraachuu isaatti dubbatama.
Oromoon Itoophiyaa keessatti dhaabbilee federaalaa ijoo ta'an aangoo mootummaa federaalaa furtuu ta'an dhuunfachuun olaantummaan bitaa jiran yaada warra taranyummaan kan Oromooti jedhuuti. Mootummaan mootummaa Oromooti jedhamee himamu Oromiyaa irratti Itoophiyummaa ijaaruuf Oromummaa dhiqaa fi balleessaa jiran Itoophiyummaa akka furtuu bulchiinsa biyyattiitti dhimma itti bahaa jira jedhamuun himama. Sirni amma Itoophiyaa bulchaa jiru sirna taranyummaa aangoo saba Oromoo osoo hin taane sirna taranyummaa mootummaa abbaa irree Oromoo ajjeesuuti. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti Oromoo ta'uu qofaaf maqaan taranyummaa jedhuun uummata Oromootiif kennamaa jira. Humnoonni siyaasaa finxaaleeyyii aktiivistoonni Amaaraa miidiyaaleen akkasumas humnoonni ilaalcha sabqeentee tarkaanfachiisan mootummaan maqaa jijjiiramaatiin aangoo qabatee uummata Oromoo keessaa bahuun hordofeem jecha abbaa dabarummaa yookaan taranyummaa jedhu uummata Oromootiif kennaati jiru. Mootummaan aangoo irra jiru uummata Oromoo keessaa bahus uummanni Oromoo mootummaa kana irraan fayyadamaa osoo hin taane miidhamaa ta'eetii jira. Uummanni Oromoo mootummaa kana jalatti gaafiin gaafate deebuu haafuuti mirgoota qabsoo isaatiin gonfatee iyyuu dhabaa jira kan jedhan xiinxaltoonni siyaasaa Itoophiyaa ummata sirna kanaan akkanatti miidhamaa jiruun abbaa dabarummaa yookaan taranyummaa jechuun duula maqaa balleessuu fi faayidaa isaanii tikfachuuti jedhan. Gareen Faannoo jedhamu kan hayyootam aktiivistoota miidiyaalee Amaaraatiin deeggaramuun olaantummaa dhalattoonni saba Amaaraa dhaabbilee mootummaa federaalaa fi waajjiraalee mootummaa keessatti qaban itti fufsiisuuf lolaa kan jiru yoo ta'u masaraa abbaa keenyaa sa'aatii 24 keessatti qabanna jechuunis lolaa jira jechuun haalicha ibsu. Kaayyoon garee kanaa golga Itoophiyaa jedhu jalatti olaantummaa saba tokkoo itti fufsiisuuf olaantummaa waajjiraalee fi dhaabbilee garaagaraa keessatti qaban akka ittiin baramne waca Oromoon abbaa dabareeti jedhu uumaniin itti fufuu akka ta'e yaada kennitoonni ni himu. Siyaasni taranyummaa maqaa Oromootti maxxansanii kaayyoo fedhii siyaasaa isaanii kan ittiin tarkaanfachiisan ta'uu kan eeran hayyoonni siyaasaa kaayyoon garichaa fedhii uummata Amaaraa eeguu osoo hin taane ilaalcha dulloomaa olaantummaa saba tokkoo fiduudha jedhan. Olaantummaa dhalattoonni Amaaraa dhaabbilee mootummaa federaalaa kanneen akka baankii biyyaalessaa Itiyoo Telekoom, baankii misooma Itoophiyaa, humna ibsaa Itoophiyaa, abbaa taayitaa daandiiwwanii Itoophiyaa, daandii baaburaa Itoophiyaa fi kanneen biroo keessatti qaban itti dammaqamuun mormii mudataatii jira. Waajjiraalee mootummaa fi magaalaa Finfinnees olaantummaan kan qabatan dhalattoota saba Amaaraa ta'uu kan eeran maddeen keessaa warri dhaabbilee federaalaa fi waajjira mootummaa dhuunfatan kun ammoo gartuuwwan ilaalcha taranyummaa jedhu kanaan Oromoo haleelaa jiran deeggaruu jedhan. Gareen kun hojjettoota Amaaraa dhaabbilee mootummaa federaalaa magaalaa Finfinnee keessa jiranitti fayyadamuun mootummaa garagalchuu barbaada kan jedhan maddeen imalli isaa ammoo bulchiinsa sirna Minilik deebisee Itoophiyaa keessatti ijaaruudha jechuun ibsan yaada kennattoonni. Kaayyoon humnoonni Amaaraa lola banaa jiraniif olaantummaa saba tokkoo kan sirnoota darbanii deebisuu akka ta'e hayyoonni siyaasaa himan. Hayyoonni siyaasaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii kennan ragaaleen bahaa jiran ammallee caasaan mootummaa federaalaa kan magaalaa Finfinnee fi dinagdee biyyattii harka dhalattoota Amaaraatti kufuu agarsiisaa jedhan. Gartuuleen siyaasaa, aktiivistoonnii fi miidiyaaleen finxaaleeyyii Amaaraa kanaanuu hin quufne kan jedhan hayyoonni waanuma haftee guutuutti dhuunfachuu fi kaayyoo akka qaban himaniiru. Kaayyoon waraana gartuuleen kunneen naannoo Amaaraatti kaasan akeeka sabootaaf sablammootaa akka gaafa duriitti cunqursuu kan qabu ta'uu eeranii ammayyuu waan hundaa to'atanii jiru yoo mijaa'eef waan mara dhuunfachuu fedhuu jedhan. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kutaa lallaba Shawaa Bahaa aanaa Booraa murtee Sinoodosii Itoophiyaa mormuun mirga afaan keenyaan amantii barachuu nuuf haa kabajamuu jedhan. Muudama Sinoodosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Adoolessa 16 bara 2023 kennes kan balaaleffatan hordoftoonni amantichaa sagalee isaanii dhageessisaniin abboota Sinoodosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa nuuf muude barbaannaa jedhan. Muudamni Sinoodosiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kennee dogmaa fi qannoona amantaa kan cabse waan ta'eef hin fudhannu kan jedhan hordoftoonni amantichaa abboota aadaa safuu fi afaan keenya beeku qofaan barsiifamuu barbaannaa jedhan. Abbaan afaan keenya hin dandeenye nurra haa ka'anii. Aadaa fi duudhaa keenya kan hin kabajne nurra haa ka'anii. Abbaan afaan keenya beeku nuuf haa ramadamu. Abboonni amajjii 14 muudaman gara iddoo isaaniitti nuuf haa deebi'anii. Haaluma wal fakkaatuun kutaalee lallabaa Arsii lixaa Shaashamanneetti mormiin Abuunaa Naatinaa'el balaaleffachuu itti fufee jira. Hordoftoonni amantichaa Abuunaa Naatinaa'el kan Sinoodosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin muudaman mormuun Abuunaa Phaawulos kan Sinoodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan muudaman barbaannaa jedhan.
Gabaasni kan Siraaj Sabaaf ture. Ministeerri barnootaa sagantaa barnoota gannaa kan bara kanaa akkan hin jirre ta'uu beeksise. Kanuma hordofuun yuunivarsiitiiwwan barattoota sagantaa barnoota gannaan hordofaa jiran jalqaba baatii hagayyaa kanarraa kaasee galmeef kan waamee ture deebisee haqeera. Gabaasa isaa akka isaanutti qindeeffannee jirra. Guyyaa kaleessaa hagayya tokko bara 2023 sagantaan barnoota gannaa bara kanaa kan hin jirre ta'uu ministeerri barnootaa beeksisa baaseen ibsee jira. Baroota darbaniif kalaandirri barnootaa jeeqamaa waan turee fi bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee immoo kana sirreessuuf hojjechaa akka jiru hime. Sababa kanaan barsiisonni sagantaa gannaan barnoota isaanii hordofaa jiran barana qofaa osoo hin taane sagantaamti barnoota gannaa iyyuu dhaabbachuu malaa kan jedhuunis akka yaaddaa jiran dubbatu. Ministeerri barnootaa qulqullina barnootaa irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu himuun garuu qulqullinni barnootaa barsiisaa gahoomsuu kitaabilee fi meeshaalee deeggarsa barnootaa gahaa dhiyeessuu fi akkasumas faayidaa fi kabaja barsiisaa malu gochuu irraa eegaluu akka qabu barsiisonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii erganimaniiru. Barsiisaanis ta'e hojjetaan biiroo waqtii kaan hojjetaa gannaa barachuun of gahoomsaa jireenya isaas fooyyeffachuuf tattaafataa jechuun barnoonni gannaa cufachuun sababni tokko qormaanni kutaa 12ffaa harkifamee baatii adoolessaa keessa taasifamuu isaatii jedhu. Gama biraan immoo baatii tokko hafe kana keessatti barnoota bara kanaa xumuruun ulfaachuu malaa yaanni jedhu jiraatus sababa hanqina baajata mootummaa mudateenis ta'uu malaa jedhu. Barsiisonni yuunivarsiitii Dambidolloo akka jedhanitti sababa baajanni hin jiru jedhuun kaffaltiin isaaniif malu kan akka dabalataatti hojjetan yookaan overloadii kan simisteera lamaa osoo hin kaffalamiiniif gara bara 2016tti darbee jedhan. Barsiisonni biroon immoo yeroon barnoota gannaa baatii tokko qofti akka fahimuun kun immoo barattoota idileen baratan irratti yeroon akka mooraatti hin deebine taasisuun dhiibbaa uumuu malaa jedhan. Barsiisonni sagantaa gannaa baratan waamicha yuunivarsiitiin isaanii hagayya 2-4tti taasiseefiin naannoo yuunivarsiitiitti baratanii deemuun mana kireeffachuun haala mijeeffatan eeggachaa akka turan barsiisonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii erganimaniiru. Bu'uuruma ministeerri barnootaa kaa'e kanaan yuunivarsiitiiwwan barattoota sagantaa gannaa waamanii turan deebisanii haquun bara kanaaf barnoonni gannaa akka dhaabbate beeksisaa jiru.